shamarree tokko argi nama jechuudha Saawudi Arabiyaattiidha akkas kan taateedhani viidiyoo isaa yoon ajjas fide dhugaa waaqa yuutuubiin na adaba maaliif seetan beektu qullaadha an ishii tumamee talattalameera kanatti jechuudha Saawudi Arabiyaatti akkas taate jedhani qullaa jirti xuutmaashaa tirreera paantii tirreera dugda ishii hidhatteetu ama viidiyoo ishee waraabaa yeroo baay'ee jechuun sagalee isheedhaa ta'uuf jedhanii fuulli ishee kun hin jiru akka waan hin gubate fuulli ishee kun akka jirutti gubataadha fuulli ishee tokko hin jiru ilkaan ishee caccabeera dhugaa waaqaa sin jedhe ilkaan ishee caccabee yeroo tuman ilkaan ishee caccabee foffoxxoqee irraa maal ta'e jira viidiyoo isaas yoon fidee dhugaa waaqa na adaba hin ta'u waa'ee maalii barsiista kun maal agarsiisa naan jedha amma akkamitti jiru ijoolleen keenya biyyeessus dhumaniiru bar hin jirani amma kan nuun arginu malee kan haasaamu kan hin agarre moo baay'ee jira bar kan miidiyaatti achas hin baane kan bilbila hin qabne kan akkanumatti dhumani moo nyaatamanii dhuman meeqan isaanii jira amma nama gaddisiisti dhugaa waaqa kaleessa mucaan sun yoo xiqqaate birriillee yoo dhabde nagaa guutuu qabdi qaamni ishee guutuun fayyaadha qulqulluudha humti tokko irra hin jiru har'a garuu mucaan nagaa sii baate maramtee deemte qaamni ishee guutuun fayyaa akka qabdutti deemte har'a bifa kanaan ilkaan kan fakkaatu ilkaan irraa caccabee nikaan irraa buqqa'ee qaamni ishee tokko hin jiru inni kaan tumamee jechuudha hamma mudhii ishee hidhattee jechuudha qaama ishee guutuun bullaa'ee dhaabachuu dadhabdee dugda hidhatte yaa rabbi kiyya maalumatu dhufeef laata ni kan du'aa galee ni kan reeffa galfataa ni kan maal jedhaa mucatti ishee madheen gadda sana maqaan ishee eenyu ture dhiyoo kana guyyaa lama dura reeffi ishiifaa kan gale mubaarik illee duukaa bu'ee kan hordofaa ture maqaa isheen hin qabanneen viidiyoo ishee irratti illee viidiyoo maandalagni akkanumatti ilaaleen ise baay'ee tokko na gaddisiiste jechuudha warri ishee yeroo meeqa miidiyaa kanarra deddeebi'aa turanii takkaan reeffa ishee hin jiru takkaan jirti takkaan lubbuudhaan maal waan baay'ee tokko isaanirra ga'ee jechuudha reeffa mucaa isaaniillee argachuudhaa fi gubannaa meeqa gubatanii makaraa isaanii arganii hirriba dhabanii nyaata dhabanii maatiin ishee jechuudha. Baay'ee manatti biyya ofitti du'anii koo sassaabamanii awwaaluun akka birqii ta'aa jiru meeqan keessantu beeka birqii yeroo ta'edha bar nagaadhaan duutee hin jedhama garuu hin jedhama duutee warri kee boo'anii sassaabanii si awwaalanii ol galuun birqiidha amma yeroo reeffa kana faalaallu reeffa nuu fidaa reeffa nuu barbaadaa jirti moo kaaniin jirti kunoo argamee ililil jedhaa turanii lubbuudhaan jirti jedhaa turan mucatti achi ka'anii immoo hin jirtu reeffa ishee dhumarra immoo reeffa kunoo warri akkana siqaa isaanii nyaatanii hin jiraatu moo hin jiraatan hin hojjetatu moo jireenyi isaanii akkam ta'a akkamumatti har'a gahanii yaaddanii beektu namni even waan akka nama fakkaatu takkan du'e takkan jira jedhamee sammuun isaanii qabamee miti waan nuti tokko mana keessaa yoo see rakkise illee akkam akka jireenyi kee jeeqamu baay'een keessan beektu hammam ijoolleen faasoo nama jalaa dhukkubsatte hammam akka jireenyi bitaa mirgisaa wal sirkaa badu baay'een keessan beektu jechuudha garuu nama kan fakkaatu si jalaa du'eera mucaan geddoo kanatti duuteetti jedhamee maaltu akka warratti dhaga'amu jireenyi isaanii jechuudha inna kana immoo viidiyoo kana immoo paabiliikii irratti mucattiin kun baatee yeroo warri argu yeroo haati argu maaltutti itti dhaga'ama dhugaas kanaaf osoo nagaadhaan biyya keessatti duutee sassaabamtee awwaalamtee kun carraadhaan jedhe baranni kun hin argamu iyyuu jedhe kana na argan mucattiin kun amma baay'ee tokko nama gaddisiiste annan gaddee dhugaa dubartii keenya dhugaa waaqa biyyuma arabaa kana nurkatti fixe jechuudha itti abaase amma immoo itti caalee isa duraarra jechuudha miidhamuun isaanii du'uun isaanii gidiraan isaaniirra arga itti bahu
irratti caale malee humaa waan qannasee miti jechuudha. Osoo achas deemtanii lakkooftanii shamarran jechuudha. Maal ta'anii du'anii akkas ta'anii hammaamatti cuftee hammaamatti qaama dhiqattee duute. Deemtee ciistee gorfaa ishee keessatti balbala yeroo reebnu banuu diddeenyaa cabsinu hin duute. Bakka hin duute bichaadha. Hin duute. Hinuma du'uuf dhaqxitee hin beeku. Baay'ee tokko garaa nama nyaatu, baay'ee nama gaddisiisu. Dhaloota uumaan argine, dhaloota jireenya isaa jijjiiruuf deeme, dhaloota bormaatikootiifis ofiifis jijjiiraman agarsiisa jedhee jireenya isaa gara fuulduraa abdii godhatee deeme. Bifa kanaan baay'een isaanii yeroo dhumanii, baay'een isaanii immoo qaama hir'atan, baay'een isaanii immoo kanatti qullaa hafanii qaamni isaanii tokko toon hafiin akka nama waan ta'e qaxaqqaxee bulleessutti shunkurtii adii bulleessutti qaamni ishii tokko hin jiru bulleessamte iddoon tokko hin jiru bara dugda ishee jettumoo garaa ishee jettumoo irree ishee jettumoo fuula ishee kanatti fuula ishee illee gubataa fuula ishee jettumoo darbee ilkaan ishee jettumoo ilkaan illee addaan qabanii ilaalanii ijoolleen jechuudha. Tokko ishee hin jiru. Kun amma namummaa maalii qabdi? Maaltus immoo achi baasee maaltus immoo yaala. Ganaa rakkoodha. Achi immoo viidiyoo akkanatti ishee waraabanii viidiyoo ishee immoo gadi baasanii haati yookaan jirti abbaan jira ta'a. Kanaafaa yeroo argu immoo warri maaltutti dhagahama warri mucaan koo jirra jirti biyya namaa jirti dheetu ofitti boonee dubbata. Mucaan isaanii garuu hin jirtu asirra jirti haala kanarra jirti. Mucaan isaanii suma teesseetu rakkattee fi barattee fi raattee namaa hojjettee barattee fi raattee fayyaa qabdi turte. Isumaanummaa ani koo kan na dhibee na dhiisuu didee biyya Arabaa jechuudha. Kana fa'aa yeroo ilaalanii namni keenya biyya Arabaa hin dhiisas jedhee yaadaan baay'ee ofirraa hir'isuu laata. Asumatti waan ta'e hojjenna jedhu laata. Asumatti rakkanna jedhu laata jedhee yaada garuu basma amma immoo obbolaadhaan deemaaru. Obbolaadhaan akka haaraatti wal qabatanii tokko yoo deeme tokko ji'a lamaan kan ji'a sadan kana kottu jedhee fuudha. Akkanatti jechuudha. Na tokkummaa maani rakkoo kan uumu shamarran keenya tokko nagaa hin qaban jechuudha. Warri nagaa hin qabne jiru. Warri sammuun isaanii sirriitti yaadne jiru jechuudha. Sijammar umuriif miindaa akkoo namni hin himatu bara. Yeroo baay'ee galiisaa namni specific godhee hin himusi. Dabalatammoo umurii isaallee jala muree hin himu beekamaadha. Garuu shamarran keenya tokko damozni koo hamma kanaa ji'attamma kana argadhaa 80,000 100,000 an akka keena seete ati wambariirra naa yeroo jaalallee isaanii faana wallolanii ati wambariirra naannaa olte saa 24 uffanni sirriitti dhume maalii taate 10,000 argattu. Itoophiyaa 10,000 nyaattu ani garuu hamma 100,000 argachuu hin danda'a. 80,000 90,000 lakkaa siinuu si bituu hin danda'a. Kottu hojjedhu yoo barbaadde akkas jedhu. Kana namni dhaga'u maal 80,000 argattaa jira. 100,000 argatta jechuudha. Yoos ani maaliif akkas jedhan isaanoo kun akkas jedhan deemuu qaba. Argitanii akkatti isin nama fonqolchitan. 70,000 60,000 arganna ishii Itoophiyaatti maal gochi galla. Kana namni isin dhaggeeffata warri asii rakkina keessa jiru immoo isin dhaggeeffata. Kanaafuu maali dharee anis biyya Arabaan deemu kunoo dhaggeeffadhu laal meeqa akka isaan argatan ani maaliif dhaqeen hojjedhu argitani na iddoo waan itoo ishee darbee akka carraa jechuudha. Hixaan kuma meeqa keessa tokko namaa baatti bar hixaan kuma meeqa keessa tokko namaa baatti gaafa si baatu baaluu toorii si gootti sooressa si gootti. Warra akkas carraa bareedaa argattanii mana bareedaa argattanii maatii rabbi sodaatu maatii waaqayyoon sodaatu argattanii warra haraamuun taane warra hirmiin nyaanne argattanii bareeda. Kaan garuu affeelamaa jiraan jedhe bar ijoolleen keenya. Affeelamanii nama bulluqa keessa kaa'amee affeelamu fayyaa isaanii lukkuun illee erga lubbuun keessaa beekee bulluqni itti nam'amti isaan garuutu lubbuun keessa jiru affeelamaa jiru. Warra akka kana jettanii beeksisa hojjettanii si dhiisa. Dhuguma isiniin asuma ta'anii baratanii harakkatan asuma ta'anii hojii wayii haa hojjetan. Gaafa guyyaan darbiteen ma darbiti. Gaafa namatti darbitis namatti darbiti. Kunoo biyya Arabaa dhaqanii reeffi meeqa guyyaatti fe'amaa jira. Inni kaan qaama hir'ata, inni kaan bifa isaa dhabee fayyaa guutuu isaa immoo dhabee inni kaan galaa jira. Kisaaraadha. Kisaara. Kanaafuu warri jirtanii Waaqayyo sinaa eegu.
sinaatiksu. Warri kaan garuu waa'ee damoozaa waa'ee maalii beeksisa hin hojjetina. Dhugaasee shamarran dhugaasee ijoolleen keenya dhugaasee ani akkana buqqaanii jechuudha. Buqqaanii deemu malee too argitanii. Itoo argitanii nama deemu nama daataa tolaaltanii dur namni deemee beeku. Kaampaaniidhaan kan deemu, kan ejensiidhaan deemu, kan karaa nama dhuunfaa dallaalaa dhuunfaadhaan deemu abeet sinittiin fidiin hin jedhe. Sinittiin fidiin sin waan achi jirtaniifu badaa waniin namni waan deemu sinuun agartu maal viidiyoon argitu bara viidiyoo gaggabaabaa waraabamuun argitu miti eerpoortii fa'aa akkana uffata fa'aa uffatanii yuunifoormii fa'aa uffatanii yeroo isaan deemanii argitu. Kana jechuun akka gudii ajaa'ibaatti irra deebiidhaan haarreeffamee appideettee biyya arabaa deemaa jiru. Ani beeku kabbaad nagar.